صلى الله عليك خير الأنام أشرف الخلق يا مسك الختام عليك الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا قبي فان أبلوما أكم جرتن وري نويسين أجرك يسين أجرتن har'as guyyaa har'aa sagantaa ramadaanaa qophii faana obbolummaa keenya qabannee obboleeyyan kiyya waliin asitti argamnee jirra. Haga dhuma sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan affeerraa isinii goonee jirra. Obboleeyyan kiyya faana obbolummaa walitti nu qabe. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mami Faanni obbolummaa miidhagdee jirti. Wal jaalalli keenyallee heddummaatee jira. Obbolummaan keenyallee hedduu hidda godhatee deemaa jira. Alhamdulillah rabbiin ijuma kanaan nu halaalu qaba. Ramadaanni illee faana fuudhaa jira. nama irraa fayyadamu rabbiin haa godhu. Ramadaana tokkotu ramadaanni xiqqoo qaama isaa laaffisee ni fakkaata. Baatii akkanatti ilaalee baatii ramadaanaa baatiin qal'attee jirti. Gara dhumaatti jirti. Akka ati na qal'istetti baga rabbi si qal'isee deeni. Namni qaamaan qal'attee jirti. Baatiin ramadaanaa illee qal'atu jirti. Inshallah gara sagantaa keenya guyyaa har'aatti deemna. Sagantaa keenya guyyaa har'aa obboleessi keenya Abduu Samad nuuf dhiyeessaa. Daawwattoota keenya Ustaaz Abduu Samadiin isin hundi akka beektan haasofni inni haasa'u hedduu isin hawwata jennetiin kan nyaannu qajeelumaan gara Ustaaz keenyaatti isin dabarsina. Inshallah maaduree maalii irratti gorsa nuu kennanii maaduree maalii qabatanii dhufanii waan jedhullee isaanumarraa dhageennaa inshallah. خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سنيس ورياس جرتن أكسمس دعوتوني كبجامون كينس. إن شاء الله سجنتان هرّا تكوتي فنو اتكننو واي فلسطين في نتي مالني. نحن وفلسطين نحن ومسجد الأقصى مالني وانجدوا إلى لاجت شادام. ربي سبحانه وتعالى كتاب إساء كبجما كيستي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله جل. ربي سبحانه وتعالى إرجما إساء واي مكا إساء كاسي ربيني إساء إرجما إساء إسراء قد هل كان ديم سيسي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. جديتني نكسمس مسجد أقصى قفودونتين الذي باركنا حوله إساء في ونانو إساء هند كبركة اتقود يدي كناف واي كانها صفنا جتشادا إن شاء الله. يروبا واي فلسطين يوها سأمو ياو هدي توتو قلبين كينة أبوتو باي ملتا قرومو كنو قفا قهامتي جنتين إلى الله الرجل كوني قفا قهامتي واني نرى إيقامو ورّي أتشجران مسلموتا أبولو وانكينا مسلم الرامو حقا با إيقابا نولي حقا دندينون حقوتا سنين تقو واليادة چيسو برباچيسا كناف قلبين كينيا تابي يوكين إجي كينيا إمام بوسي هدين كينا توتي قف أسو هنتيني واني نرى برباچيسو وابا إيدا تقفاني وعي جدا نمني عربا كوني وعي جتشو ماليني awareness hubannaa uumuu jechuudha. Waa'ee masjid al-Aqsaa, waa'ee Falastiin, waa'ee Qur'aanaati jechuudha. Akka reef jenne subhaanalladhi asraa bi'abdihi laylan. Kanaaf qadiyyaa ummata Falastiin jedhamu qofa osoo hin ta'in, biyya Falastiin jedhamu qofa osoo hin ta'in, biyya Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kabajee ulamoonni keenya dubbatan maal jedhanii uula al-qiblatayni wa saalisa al-haramayni wa masra an-nabiyy. Masjid al-Aqsaan kuni qiblaawwan lamaan keessaa isii jalqabaati. Haramoota iddoo rabbii kabajaa itti godhe sadan keessaa takka sadaffaadha. Akkasumas immoo iddoo ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam itti Israa fi Mi'raajni raawwatame bakka guddaa kennama jechaadha. Kanaafuu dhimma musliimoota hundaati malee dhimma biyya tokkoo dhimma hawaasa tokkoo qofaa akka hin taane wa'ii akkanaa yoo haasamu waan akkana akka ta'e naannoo keenyatti ijoollee keenyatti obboleewwan keenyatti namoota nu cinaa jiran namoota muslimas ta'anii muslima hin ta'in biratti haasawuutu barbaachisa jechaadha. Kanaaf ergamaan rabbi hadiisa isaanii beekamaa keessatti yeroo baay'eetu qama laa tazaalu xaa'ifatun min ummati zaahiriina alal haqqi hadiisa jedhamu. Ummata kiyya keessaa garee wayii ni jira. Gareen akkamii haqa irratti warra cicceetiniin wannoo jedhu jechuudha jiraatu.
haga yoomii haga nasrii rabbii isaan dhaqqabutti haaluma kanaan jiranii. Sahaaba rasuulaa gaafatan eenyu sun jennaan hum هم بيت المقدس وأكناف بيت المقدس في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس بيت المقدس فينا نوسني تورى أركم جلني أشدا كنا فكنتي إرجع ربي يروس نرى يجود أمامتي يروس نرى تنتقل تكنمي يجاسي زمن صحابة زمن عمر زمن مالي أكنتي ديماتوري كناف جلك أمني مسؤوليان كنا وننرى إجمو واي فلسطين واي قضية فلسطين نانو كنتي jalqaba sammuu keenya keessatti amansiisuu fi wanno jechuu barbaachisaa jechaadha. Inni kan biraa immoo wanni nurraa eeggamu wanni xiqqaan jechuudha. Wanni xiqqaan nurraa eeggamu muqaaxaadha. Qoqqophii jechuudha. Muqaaxaa biyyootas haa ta'u yookaan immoo piroodaaktiiwwan garaagaraa kan dhugamu, kan nyaatamu, kan uffatamu, kan ilaalamu ta'uu danda'a. Kanniin warroota obboleewwan keenya akka ajjeefaman akka biyyarraa ari'ataman akka biyyi isaanii weeraramu taasisaa jiran mallaqaan haa ta'u beekumsaan haa ta'u waraana qopheessuun haa ta'u meeshaa kennuun haa ta'u warra akkanaa kana muqaaxa'aa gochuun barbaachisaadha. Kunillee maalinni jihaada keessaa lakkaa'ama jechuudha. Yookaan immoo waan obboleewwan keenya godhan san keessatti lakkaawama. Kanaaf tokkoffaani lammaffaa wanni nurraa eeggamu muqaaxa'aa yookaan immoo qoqqobbiidha jechuudha. Aqalli darajaatiin nasri isa kana jechuudha. Hamma dandeenyuun piroodaaktiiwwan baay'eetu jira kan sooshaal miidiyaan ibsamaa jiran amma yeroo ammaa kana teknooloojiillee baay'atee aappiiwwan garaagaraa hin jiranii wanni akkanaa biyyattii Israa'el jedhamtu tana hin deeggara jedhamu waan baay'ee jira waan ta'eef sanniin muqaaxa'aan nurraa barbaachisa. Sadaffaan immoo jamaa abdii kutuun hin barbaachisu. Islaamummaan Musliimoonni seenaa isaanii keessatti rakkoo baay'ee keessa darbanii turan. Rakkoo baay'ee. Hajarul Aswad beekamaan Ka'abaa jiru kun waggaa 21f yoo hunda dogoggorre na yaadachiistanii waggaa 21f Ka'aba irraa fagaatee ture. Ummanni Muslimaa yeroo akkaan rakkoo baay'ee keessa turetu jira jechuudha. Yeroo kana caala. Tattaar warri jedhamu addunyaa islaamaa zamana abbaasiyyaa guutumatti balleessanii Bagdaadiin musliimoota miliyoonaan lakkaayaman nu godhanii fixanii turanii jechuudha. Kanaaf wa'adii rabbiin nu dura lafa kaa'e hin jira hin dhufa walaa tahinu walaa tahzanu wa antum al'alawna in kuntum mu'miniin. Kun marti wanni godhamu immoo maalinni wanni godhamaa jiru kun marti maalinni wa yattakhidha minkum shuhada isin keessa shahiidota fuudhufi warra rabbiin shahiidummaan kabaju fuudhufi argaa jirra ka warra rabbiin subhanahu wa ta'ala of biratti nu jedhe jechuudha. Kanaaf abadan yaasii gochuun abdii kutuun abdii muruun musliimoonni akkana ta'anii Falastiin akkana taatee jennee gara duubaa deebi'uun hin barbaachisu. Kunillee wanni nurraa eeggamu isa kana jechuudha. Inni kan biraa inni kan dhumaa immoo akka reef jenne san qalbii cabuun akkuma jirutti ta'ee yeroo baay'ee immoo hiyyaadan yaadachuu barbaachisa. Fi xiin wal aakhara guyyaa keenya keessatti fakkeenyaaf obboleewwan keenyaan iyyannee sadaqaa gochuun obboleewwan keenyaan iyyannee halkan kaanee du'aa gochuun obboleewwan keenyaan iyyannee nazrii gochuun namni yoo rakkate akkas godhaa miti yoo cinqaa hamaa keessa seene nazrii hin godhaa hin soomaa hin sadaqataa du'aa godhaa baay'ee hojjetan akka sanitti ta'aaxufni sooshaal miidiyaa irratti footoowwan yoo arginu viidiyoowwan arginu qalbiin keenya cabee akkuma achumaan callisuu qofa odoo hin ta'in amaliyyan hojiitti jijjiirame wanni sun immoo waan wayii tahriika gochuu qaba jechuudha. Waan wayii sochoosuu qaba qalbii keenya keessatti eegas immoo wanni sun hojiitti kan jijjiiramu ta'uu qaba. Kanaaf keessattuu immoo akka guyyaa waa'ee lola Badriit irratti kaafne irratti haasawaa turre wanni guddaanii nuti alaaqaa nuti rabbii wajji qabnutu nasrii nuuf fida beekamaadha. Adadaa miti, baay'inaa miti, qabeenyaa miti. Odoo adadaa taate, odoo qabeenya taate, odoo teknooloojii taate Gazzaan namni miliyoona 2, namni miliyoona 3 lama tuqaashamoo akkasii miti. Hagana warri gahu kun Israa'elii fi Ameerikaa, Israa'el fi Ameerikaa qofa miti. Sivilaayizeeshiniin weestarnii hundi irratti duulee nama tokko argachuu hin dandeenye.
nama tokko warra qaadota isaanii warra hooggantoota isaanii argachuu hin dandeenye akkuma argaa jirtan jechuudha. Kanaaf wanni barbaachisu alaaqaan rabbii wajji qabnutu ummaa kanaaf nasrii fida. Alaaqaa nuti immoo alaaqaa badaa nu rabbii wajji qabnutu immoo nasrii kana gara duubaa deebisaa jira. Haala saniin haa hubannu jechuudha. Obboleewwan keenya itti dabaniin wallahu a'lam. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله وبليس كنا أستاذ عبد الصمد وابسه هذا بريدو تكنو كاسي وأنا من هدون الرت تيجفتي الدعاء الرت كيستو واندندو ننه هندو الرجود أنا مو وراني مؤمنة دعاء إذا دعاء إذا ورا غزة يا ذا تجمع برباج ساعة غزاني غزة في هدوني يوكامو غزة بوهوني نمو ما إسلام ما برسالي إسلام ما نمو نمو ما guddisuu dhufte. Saniifuu warra Gazaatiif qalbii cabuuni namummaadha. Kanaafuu waan sarkasii yaadachuu qabna. Inshallah namni yaada waan kana rakkoo imaamni. Waa'ee Gazaa kana wal qabateetti namni hedduun silaa haasa'uu fedha. Yeroo qabnu kanatti immoo haasa'uu hin dandeenyu. Kanaafuu nama tokkoof carraa kenneetiin waan itti dhagahame. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذك إني أبسمت الدجلة ومن جداني يادا واهي كان رتكاسة يادا بريدة في يادا بلان وكاسة توري وأنا ما أجيب كيسان أنو نتجربية كينيا كانتي واهي كان صدات ما تكافنا بيجنا ما ولا اللي الرهدور واهي كان كيستي هربه في وان كان فيرماتو ورا أمانتين إنسانية أمانتين إسلام سنتي ورا أوروباتي يروحون دوري كراج وفي واهون دور إيه تمنا اللي إجارني وامي أقول أني وردوني أيلنا أن يرفعون ورا أوروباتي ورا سلا أمانتين إسلام أنتين كان لا تشون إسلام ما قف أصوين تاني نمومة وما يتشون نمومته نملا على السبكة كنا وري لا تسون أمانتي وجهك أباتي تيمتي كأني لكن يا كانت أمكن يسلا أمانتي إسلام ما كيستي قبتي تكونين كاسو في الكيسة كمي ربي إلما نماكم أتو يكاهون كمتو سركات ما نم تقول هندندأو جد جلبه هندندين مالي ولا يحض على طعام المسكين آية نكوني في آية سورة براءة كيسجروا واهي جهاداتي والقبتي تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إدي ربي نور بربادو جرو ميرا جل كبا ميرا نور بربادو جرا نتي ست أجاميرا درو مالي نقول أدرا مالي نجد أدرا ست أجاميرا ميرا كيتان قم أجامي دوبا ميرا كيت أجامي نمني دوم ما سنجر أو قتي واي كنا كافته دوبا ما رجنا استني مالي نقول أسنجر لكن أنا ميلولي سنجر إنجرو أسينا منكم ميرا درو ست أجاميرا إديسان سكيست الفيرا ولا يحض جتشون نمنك يا ما سفسيف يجرو يا ربي أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين نمتك يا ما سفسيف يجرو نما مسكينا نياتي ساجد إنما كافني نما كنا نيجو تنجر ربي ميلاد نما كنا نيوسوجر ربي برانين كابو هنا فين أكست إيجت تولنديس كان نما هين كافني يجوجر حدي سرر كايسا إلى يجو والرسولة براكة ربين كايسون قافلوا لا تبوكي ربين كي سباسون مسكين ما دانين بانج الرسول ور مسكين ما لها في كبيران جر مسكين ما وجن فنين محمد صلوات ربي وسلامه عليه يا بي قافتني فني وانا ترتي يا بي تندي من سقافتني إنن لا أجد ما وانا رتي سيا بشيء سندي من أن أبوجا محمد جنان ما تعقل إنج ربي تولوا وأعينهم تفيض من الدمع بوهاجا لنسير ركون تقول ينجروا ولا على الذين جاي قال آية نكون ولا على الذين إسان ركون ينجروا ركون قبل ورث أجهامسون ميرا الربر بارو جر ربي أوان قبل وقوت يتمنى من جد ألم نجعل له عينين إذا لمن سينغوني ولسانا والشفتين هدي في أدرب سينغوني إجركوا أجرتة ديمتنا ما فرتنا صفتو أبلو فرين جتو ميري أجهاس أجر ربي نجتور سرر كاميرا كي ناتي هنگم نتر أجامي أوف كيستها إلى اللو سرر كان إيمانا أسي بكي إيمانا تقفان أنجتشو بربادي إني لما فان وان تقو نمي تقو واهي مقاطعات في وان أدداتي والقباتي جتشو دا نتي وان تقو قبير ركاو يوكاو بتجو إيسون سرركا إسلام ما متي أما سديكنا ونلالو قبضن فروقتي نما تقو يوكاو فابركان منيو جتشو جرو وان أددا نما دروا بردلسو في جبا أصو هنتاني والرسالة أمانتي إسلام هنكمنا كون ما يسنجو وني فكينيا كنا أنا موضوع ما تمر أشجرا أكمل تكانو كيسة جرون نكيسة مولة تجتو مالب جناني أشتون هيرك تجروف إذن وان كنا باكي قطعو أمنو مالن دندا أم بيتشان قد مال قد أنجدين أول إيسا بربك أري تكون بتجود إيسا يوكاهو برشقو تكون بتجود إيسا يوكاهو فتاتو كبران كو مال قد هنجدين جهيك باتي تربين برد مال قد تلفتي وقو ربين جدي يا ربي كنا نقول إنو فيه مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد مي أبانته قبسين راها مرمو قبسين راها مرمي رفعنا قرسيسا هندن دونمني قم نقول سر مرمي نمر فيهم بول إذا قامني تكوجتشو وجه بين نسلين جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أستاذ عبد الصمد ياد قوتو بيكتشر نقولي جرا كمان دسنا مجا أستاذ عبد الصمد ياد إني درورة خاسرة تعليق قولوا بربادا بك نسرين الأجاية بكسون بك واعي جي هو بنو وخنرتي وحواسنا جي كباتو كباجيرتي وني نمولتي مالي أما أفكارنا تي غزة دافكمنو نقصيني شيء قلت هريني وخنا وعي سني الرأي جيتي يادا وني هو بنون جراتو أبو إساتو نمني أمزرو أكمي يادا غزة أك مالي في أنها جنا هم نيون جراتين يو قلت تكو probabilityin أتي وخنا جبسو راخي قدّا هنتين مالي في تسينا مالي في واخن مالي في بكا ما عندي سنة دوبيت أنا جينا مني أكادو واني نما قلت هو بنو دبودا مالي هو بنوني جهادا وانتي أجرتي منزلي مادي من منظور مادي كفا ما تيارست ثاني ولا لنيفي وانتي قولوا كبدا أتاك قولوا كبدا بكا موتو كبدا يوم موتو خيتكو probability خي قداتو باتي ديسو كبداك جاني ويادني في قرو دبين وان سنر قدوتي وتيجي زي أجرتي باطلة وانتي قولوا دائما دفاع قونو موتو قفصون تين جنة لله وفدرتي ومن خل سنتو اتمولتا أنت وان جزء دو بيتو خاتي وان نتي لقام تكوجرا وان ندرو في تكوجرا السوشيال ميديا رتي نجري لقاتهم بيخوجرو الفكرة بريد دودا وفي محاولتنا لإسقاط إسرائيل سقطنا في الجنة جيب الرفامية جرجان وانت قبري فلسطين تك خيستي وانت يالي إسرائيل خفسو خيستي يالي وسو قد جرو جنة خيستي خفني جاني برسلي جرجان دبين موتو في موتو موقفة أستي نسري أجرتي خراختين أفو في أفو باتو قفة سنتين دبين جنتها وان جود بسور وادي السلام عليكم جزاك الله بسم الله أبولايين كي هدوني ساني يا دبل أكاسني راني عبد السين رتيو كاسو I think دمي فلسطيني يوكاو سياسة ميتي بايزي نمني هدوني I think يومو أجندان كون كاو نما بقى تفاجرا نما صداتو فاجرا I think نمو مرتي تيفة ملي يوكا أمنتا مسلمة قفرتي ميتي نوي فيسان دانغا دانو لندانغي سينو يوكا بيفان ولي فكاتو دابو داندينيا وانتو تغرغراتين غرغرو ما هدو قباتو داندينيا يرو وني نوي فيسان ولتهدو هدو سجر so I think Islamumma hadis no me isa of dubatti yo qabanne jechuudha namoomni isaaniin hariiroo akka qabaannu nu godha kana jechuun ilmi namaa kamiyyuu dachii kanarratti yoo miidhamu namoomarraa namatti dhagahamuu qaba namaa miti I think beeyladaafu wantoota garagaraafuu rahmata gochuun I think xabi'aa namoomaati waan namaaf kennamu waan rabbiin qooma namaa keessa kaa'u kana jechuun maalidha akkuma Yaziid Asbiraa kaasuudhaaf yaalitti hubannaa kana gochuufu baay'ee of qusanne kutbaan keenya masaajidoonni keenya sooshaal miidiyaan keenya sila hubannaa kanarratti dalaguu qaban tureeyyuu eenyu mee namni waa'ee Gazzaa irraa haasa'u eenyu namni waa'ee Filisxeenii irraa dhimmi isaanii kun dhimma amantaa qofaa miti dhimma siyaasaa miti dhimma eenyu ikoonomiidhaa miti dhimma yookaa risoorsii wayii baafatanii yookaa dhimma risoorsii irratti wal dhaban lafoo irratti wal dhaban maal irratti wal dhaban osoo hin ta'in
lakkaa dhimmi kuni dhimma lubbuun jiraatuuf dachiirraa dhabamuuti dhimma namoomaati jennee yeroo hedduu dubbachuufu I think imaana keenya natti fakkaata. Namni namooma qabu wantoota akkanaarraa ni quuqama akkuma as bira obboleessi kiyya kaasee namoonni waan kanarraa dubbataa jiran namoota amantiidhaan walitti hidhama hin qabne namoota I think daangaadhaan nama bifaan yookaan eenyu teessuma lafaatiin walitti hidhata hin qabne fa'a. I think namoonni hedduun caalmaan namoota rabbitti amanan iyyuu miti. Namoota garagaraattu isaan irraa dubbata. Miidiyaa kamtu yeroo hedduu waa'ee isaanii haasa'a. Kanaaf obboleessi kiyyaa as biraa kaasu waa'ee an kophaa kiyyatti maal isaanii gumaachuu danda'a waan jedhurra namichatu maal jedhee cinaa baharaa dhaabatee qurxummii bahara keessaa I think akkana babbaate gara baharaatti darba namichi. Maaf xaarta jedheen maaf ifaajee sitti taa'aa jira kana guutuu achi dabarsitee hin dandeettu yookaan lubbuu baraartee hin dandeettu maaf dadhabdaa jennaan. I think qurxummii kana hunda lubbuu baraaruu dadhabus qurxummii kana ta harka kiyya jirtu kana achi deebisu tana garuu isiidhaaf lubbuudha jedhee hunda deebisuu dhabuu danda'a garuu isii osoo lubbuun isii hin bahin baharatti deebise san isiidhaaf vaalii guddaa qaba jechuudha. I think akka Abdusseen jedhe boykootii garagaraa irratti hirmaachuun eenyu biraandii garagaraa yookaan wantoota oomisha isaanii I think wantoonni hedduun isaanii wantoota luxury fans ta'an garagaraa jechuun basically waan lubbuudhaaf jiraachuu fa'aa hin fudhannu wantoota garagaraati biraandiiwwan isaanii hedduun jechuudha. So kana jechuun maalidha? Waan san osoo fayyadamuu dhaabne yookaan ani miidhamuu hin danda'u waan san osoo dhaabe garuu buleeyyan keenya sanniini waan sanirraa ani qusatu ani waan sanirraa of qabuun kiyya akka qurxummii sanii isaaniif vaaliyuu qaba jechuudha. Especially wanni dagatamuu hin qabne immoo kan biraa social media ni jira generation technology achirratti fa'a dalagu addunyaan har'a miidiyaa irra jirti waan ta'eef miidiyaa irratti algooriizimiin nama daangessuu danda'a. Haa ta'u garuu waan dandeenyu achirratti carraaqu kana jechuun Falastiin irratti qofan dhaabatu wanni namoomaa kun yoo ka'e biyya keenyas ta'e addunyaa cufarratti namoomni nu ilaallata akka namoomaatti jechuudha. Kanaaf dhimma Falastiin irratti dhimma Gazzaa irratti akkasumas dhimmoota namoomaa irratti erga nama taane dubbachuu qabna. Erga quuqamnee nutti dhagahame callisuu hin qabnu waliif birmatuu qabna. Inni xiqqaan garuu qalbiidhaan isaan yaaduu fi isaanii du'aa gochuudha. Kanaaf kanarratti dargaggoonni akka keenyaa kun hubannaa uumuu nutis hubachuu hawaasaaf hubannaa kennuu qabna jedha. Galatooma ulfaadha. Jiini keessa jirus ji'a Ramadaanaati. Ji'a akkaan du'aa'iin keessatti qeebalamuu namni tokko immoo yoo nama biraatiif du'aa'ii kadhate malaa'ikaan siifis jettiini. Inshaallah sagantaan keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Sagantaan keenya akka waan irraa barattanii fi akka waan guddaa wahii irraa qayyabattan abdii guddaa isin irraa qabna. Inshaallah hanga sagantaa keenya faana obbolummaa guyyaa itti aanuti walitti deebinutti nagaara nuu tura amaan rabbi irratti isin dhiifannee isin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليك خير الأنام أشرف الخلق يا مسك الختام عليك الصلاة والسلام.